hiriya yartuudha mannaa gaalee bitachuu wayya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Ziyaad Tuubii, akkam nagaa keessanii baga nagaa jiraattan. Alhamdulillah anillee nagaa jira isiniin jedha. Har'allee waan ajaa'iba tokko waan nama ajaa'ibu qabadhee isinii dhufee turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Maal qabattee dhuftee jechuun keessanii ni oolu. Shabakaa Zeenii irratti shabakaa akka HA Tuunal jedhu san shabakaa ajaa'ibaa kana qabadhee dhufee jira. kallattimaan gara barnoota keenyaa isin dabarsaa. Amma isin like, share, subscribe gochuu qofa malee achiin booda shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatitti itti fayyadamuu qofa isiniin jedha. Kallattimaan gara barnootichaa isin dabarsa. Barnoonni keenyaa kan guyyaa har'aa aappii ajaa'ibaa kana qabadhee isinii dhufee jira. Aappii ajaa'ibaa kana isinii fidee jira. Itti fayyadamaa isiniin jedha bilaashaa. Wata akka sumuunii takka malee kulo aappii weertuu hin gatu kun aappii akka ajaa'ibaa kanatti dalayduu itti fayyadamaa isiniin jedha. YouTube kiyya like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Shabakaa bilaashaa hedduu isin barsiisee ture. Ammallee isinuma barsiisaa inshaallaati. Kun ammoo waan bilaashaati. Yani baasiin qabu itti fayyadamuu dandeettanii. Kallattimaan gara barnoota keenyaa yoo kadeemnu taate kuloo shabakaan isa kana jechaadha. Shabakaa kana Play Store keessaa buufattanii bakka biraatii buufachuu isin hin barbaachisu. Play Store keessaa buufattanii weertiiwwan kaa'edhu kana Play Store keessaa buufattanii erga buufattanii booda yeroo takkattiidhaaf irra gachuu qaaftan jechaadha. Akkanatti yeroo akkana irratti gachuu qaaftan. Yeroo akkanatti irra gachuu qaaftan haala kanaan isinii fidaa. Isin maal gochuu qabdanii bakka inni irratti dalagu isin garsiisa xiyyarra kaa'ee. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Akka inni isinii galuuf xiyyarra kaa'aa. Kuloo bakki inni itti dalagu bakka service last ta'etu tan qulfii gadiin tajirtu jechaadha. Isii irratti dalagaa akka ajaa'ibaatitti jechaadha. Kuno isii tanarratti dalaga service last ta'etu tana isii irratti yeroo takkattiidhaaf akkana gachuu qaaftanii. Yeroo akkana gachuu qaaftan alaabaadhaan gosa hedduu isinii fida. Alaabaadhaan tanniin guutuu keessaa Faransaay ta'etu tan argaartanii sa'a Faransaay lakkoofsa tokko ta'etu Faransaay lakkoofsa ta'etu tokko tajettu tana argaartanii sa'a isii irratti dalagaa jechaadha. Kunoo Faransi lakkoofsa tokko tajettu tana irratti akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa. Isii irratti yeroo takkattiif akkana gachuu qaaftanii dhiifama. Yeroo takkattiif akkana gachuu qaaftanii yeroo akkana gachuu qaaftan wanti akka waa tuqaa wayii gara naannee dhufti. Eega isii irra gachuu qaaftanii booda ofuma duuba deebitan. Erga of duuba deebitanii booda qulfii tana argaartanii. Qulfii tana irratti no connected kaa'edhu kana irratti start goota yeroo takkatti. Haala kanaan kuloo jalatti laakkaa'u jira. Akka ajaa'ibaatitti dalagaa kuloo aadiillee itti guuttachuu barbaadan sa'aatiillee kuloo aad taayim ta'ettu tanarraan akka ajaa'ibaatitti itti guuttachuu dandeettanii isiniin jedha. Kuloo aad taayim ta'ettu jalana jirti. Isii irratti akka ajaa'ibaatitti itti guuttachuu dandeettanii. Wanta biraa waan baay'ee barbaachisu Faransaay lakkoofsa tokko irra kaa'achuu fi qulfii tanarratti connected gochuu qofa. Achiin booda sa'aatiillee akka barbaadan asirratti guuttattanii. Anama kuloo waayifaa waan fayyadamaa jiruuf isaan fayyadamaa jiru. Garuu inni qulfii argaartanii waayifaa asiidhaan gubbatti ol baatee jirti isin garsiisa. Kunoo qulfii waayifaa asiin irratti baatee jirti. Fedhi waayifaallee irraa yoo cufe kunoo isin garsiisaa cufe waayifaa. Kunoo waayifaallee yoo cufe qulfiin akkanuma irra teetti daataa qofa akkanatti itti banee jennaan ni dalaga jechaadha. Akka ajaa'ibaa kanatti dalaga. Shabakaa akkana gawwiin argine akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa. Zeenii irratti akka ajaa'ibaatitti dalagaa. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Like, share, subscribe godhaa. Kuloo akkuma argaartan qulfiin akka ajaa'ibaatitti dalaguu jirti. Innillee kuloo keessan akka ajaa'ibaatiin laakkaa'u jira. Daqiiqaa 15 naa kenne hanga sa'aatii 3-4-5 akka barbaadan itti guuttachuullee dandeettanii. Sumizaaja keessanii anama waan waa'ee fayyadamaa jiruuf isan barbaanne. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Isi YouTube kiyya like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Yaada qabdan komantii irratti barreessaa. Turtii gaarii hanga olee dachaa nutti.